Harka fuulee akkam jirtu hordoftoota Oromoo channel kun Oromoo channel ani immoo burtukaan danuu. Egaa akkuma torbee darbee isinitti himee gaaffii keessaniif deebii qabadhee gara keessanitti dhufeera. Bakkeen ture amma gara manaatti galaan jira. Amma yeroon kun nu bira akkuma isin ilaaltanii yeroo cabbiiti. Egaa buna koo danfifadhee isinii wajjin tattaphachaa gaaffii keessan isinii deebisaa. Garuma buna keenya danfifachuutti walii wajjin darbina. Qophee gaarii nuuf haa ta'u anuma faana jira. Kunoga qorra keessaa gara manaatti galleerraa gaafa gara manaatti galummoo kunoo buna koo dhedheeffadhee yeroon kun nu bira yeroo baay'ee qorruudha. Ani immoo bakkee waa biddisuu baheen ture gaafuma dhufu gara viidiyootti galuuf jedhee. Egaa buna koo haala kanaan dhiyeeffadheera. Qorra keenya immoo kan itti fageessinu kunoo akka kana goonee boqqolloo as biratti affeellannee qorra ofirraa fageessinaa hin taphannaa. Kanaafin egaa buna koo dhugaa immoo viidiyoo isin wajjin maatiin hin hojjedhu jedheetanii gaaffii isin na gaafattanii fi deebii wanta isiniif ta'u isin qabadhee gara keessanitti dhufee yeroo tokko jala gaaffii na gaafattu yoo kun ta'ee yuutuubii akkamitti jalqabdee waan garaagaraa na gaafattu. Egaa gaaffii keessaniif immoo maaliif deebii isiniif laadhu jedheetan xiqqoo ishee walitti qabadheen gara keessanitti dhufee. Egaa gaaffii koo tokko lama jedheen gaaffii isin na gaafattanii gaafota warra wal fakkaatu akkuma nama tooraan isinii deebisee na gaafattan otoo hin taane gaaffii wal fakkaatu walittan fide gaaffii baay'ee immoo waan wal fakkaatu na gaafattanii walii gaaffii na gaafattanii tuma keessatti argattu jechaadha. Kanaafi amma isinitti argamu buna kana isinitti urgeessee ta'ee gara dubbifachaa gaaffii koo isinii deebisaa buna koo dhugaa. Kanafi Oromoo channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Dhugaamatti hojii guddaa hojjennaa. Hojii dadhabsiisaadha. YouTube'n hojii salphaa miti. Maaliif yeroo waxii hojjennu yeroo maal jennu akkuma viidiyoo irraa ilaaltanitti akkaataa salphaatti miti. Keessaa kutuu jira, keessaa dheerate baasuutu jira, waa baay'eetu jira. Haala garaagaraatiin hojjenna waan ta'eef amma dandeessanitti chaanaalii keenya like share gochaa. Ana duwwaa miti yuutuubaroota baay'een jiru. Yuutuubaroota keenya guguddisuu qabna kan afaan Oromootiin hojjetamu anaaf kan natti dhaga'amu sanadha. YouTube'n afaan biraadhaan hojjetamu baay'een isaa gurguddateera. YouTube'n kan keenyaa garuu kan ilaalu ilaalcha baay'ee hin qabu. Kanaaf amma dandeessanitti like gochuun share gochuun walitti daddabarsuun hiriyooti ni jajjabeessaa nu bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Garuma gaaffii keessanitti hin darba jechuudha. Buna urgeeffadhaa. Buna bareedduu isinitti urgeesseen eegan buna koo kanaa tumadhee booda gaaffii koo isinii dubbisaan gara hojii isaatiitti gara gaaffii keessanitti darba anuu faana tura. Egaa gaaffii keessan yeroon tokko jedhee jalqabechaadha. Mucaa biyya eessaatii kan jedhudha kan isin na gaafattanii. Mucaa biyya eessaatii atiidha. Baay'een keessan mucaa biyya eessaatii kan jedhudha kan isin na gaafattanii. Oromiyaa keessatti dhaladhee guddadhee Qallam Wallaggaa magaalaa Dambidooloo keessatti dhaladhee guddadhee mucaa Dambidoolooti jechuudha. Achitti dhaladhee guddadhee dhaloonni koo garuma sanadha. Qooqa biyya eessaa softaa qooqi kee kan eessaati waan garaagaraa na gaafattu. Egaa Oromiyaan bal'aadha waanta ta'eef qooqa garaagaraa qabna. Iddoon hundumaattiyyu loqodi keenya garaagaradha.
garuu walumaa gala kan tokko nu godhu maalidha Oromiyaa isa jedhu dhagatii ta'ee fi ani garuu naannaa manitti dhaladhee guddadhetti loqodanaa sa'unaasaa jechaadha gaafan haasa'u inni kun kana jechuu barbaaddee kanan jedhamu waan garaagaraa naan jettu egaa bakka dhaladhee guddadhetti akkaataa manitti dubbadhutan dubbadha waanta ta'eef sirreeffachuun na rakkisaa hundumti keessan beektu naannaa dhalattan waanuma yeroo dhalattan haasaa guddattan qoquma sana haasoof nagatii ta'e hundi keenya garuu kan tokko nu godhu Oromoodha Oromiyaadha kanaaf nuun Oromoodha qoqa garaagaraa qabaannuyyuu nuun tokkuma gatii ta'ee fi garaagarummaan hin jiru jechaadha isa asirratti deebiin koo isadha inni lammataan immoo biyya kamiin jiraattaadha biyyi nan jiraadhu amma Ameerikaan jiraadha magaalaa Minneapolis yookaan immoo Oromiyaa xiqqoo jechuu dandeessu asii uummati Oromoon baay'eedha baay'ee kan namatti tolu wal arginaa kanaaf magaalaa Minneapolis keessan jiraadha jechuudha yeroo kana sadaffaan irratti immoo ijoollee meeqa qabda kan jedhudha ijoollee meeqa qabdan jedhu viidiyoo akkasin ilaaltanii fixne yeroo hundumaa nan hubadhe yeroo baay'ee deebiseera ijoollee 3 qaba dhiira 2 fi durba 1 jechuudha seen dhumaa durbadha inni dhiiraa inni hangafaa deebi jedhama koolu beessa deebi beessaa koolu beessaa feenet beessaa ijoollee 3 qaba jechuudha seen dhumaa durbadha ijoollee babbareedduu 3 qaba jechaadha afraffaarratti immoo gaaffii isin gaafattanii YouTube'n jalqabuuf maaltu si kakkaasee kan jedhudha YouTube'n jalqabuuf wanti na kakkaasee inaaffaa waan gaarii inaafuuni gadheedha jedhee yaadu waan gaarii inaaftanii wanta sana gochuun gadhummaa hin qabu maalidha innisi afaan Oromoodha YouTube gara jalqabaa hin argine ani yeroon YouTube jalqabu afaan Oromootiin hin jiru kan jedhu yaadan ture eegan YouTube jalqabee garuu dhugaa dubbachuu fi YouTuberoota afaan Oromootiin hojjetan baay'ee argeera bareedina irratti rifeensa mataa akkaataatti qabannu dargaggooti keenya dargaggeettiin keenya baay'een hojjetaa jiru angaruu hin beekun ture kanaaf YouTube'n afaan Oromiffaatiin hojjetamuu qaba kan jedhu nanni naafa maaliif YouTube'n afaan biraadhaan hojjetamu gatii baay'een jiruu fi afaan kootiin garuu kan hojjetamu hin argine kanaaf maaliif afaan keenyaan hojjennee nus YouTube'itti dabalamuu dandeenya waan salphaadha jechaadha waan mana koo keessatti hojjetadhu hojjedhee argisiisa YouTube'itti achi ba'uun qaba kan jedhu abbaa manaa kootti himee teenyee mari'anne inni garuu maal jedhe YouTube'n jalqabda taanaan kan si ilaalu jiraachuu danda'a kan si inni ilaalles jiraachuu danda'a gatii ta'ee fi namni na ilaalu hin jiru jettee YouTube eega jalqabdee booda hin dhaabdu yoo ta'e itti fufii hojjedhu kan jedhu yaada naa kenne isaa wajjin waliin mari'anne bakka yaada gaariidha kan jedhuun garuu yeroo dheeraan ture YouTube'tuun jalqabini nan jalqaba jedhee gara waggaa 2 ture arraboor nan sodaadhaa as ba'uu YouTube'tti ba'ee maa dubbadhu nan sodaadhaa laataa namni naaf ilaalu jira laataa sodaa baay'eetu jira yeroo jalqabdanii viidiyoon jalqaba seena qabeessadha anaafi yeroo biraa immoo nan dubbadha kana dhugaa baay'ee yeroo cintini ture inni ulfaata viidiyoo jalqabaa irratti namni hin jiru namni isiniif ilaalu hin jiru namaafillee sheer godhee namatti erguun akka jirullee hin beekun ture bakka hojjechuu mannarra jira afaan Oromoodhaan kan jedhu inaaffaama duwwaadha malee YouTube'n akkamitti akka waraabamu hin beeku akkaataan itti waraabe faani wanta ajaa'ibaa ture isa viidiyoo biraa yoo rabbi nu gargaare yeroo biraa tapha biraadhaan itti deebina na wantoota akkasiitu ture garuu haa ta'u malee jalqabee har'a torbee darbee isin wajjin akkuma ayyaaneffadhee waggaa 1 guuteera amma guyyaa 3 dura akka yeroon jalqabee garuu amma yeroo dheeraa ture akkuma tasaanitti galee eeganitti galee booda immoo jaalladheera nama baay'ee toradheera saba jaalala qabu baay'ee uummata jaalala qabu namoota jaalala qabanii yaada si jenna jajjabeessanii namoota garaagaraa keessatti argadheera
amma tu sin dhaabinaan jettanii iyyuu dhaabu ittuma fufaa jechaadha. YouTube'n qarshii hin kaffalamoo hin kaffalu kan jedhudha. Kana dubbachuuf illee baay'ee yennaana dhibeeyyuu garuu immoo dhugaa jiru isinitti himaa aan ofii kootiin na YouTube'n hin kaffala yes hin kaffala YouTube'n qarshii hin kaffala garuu kan inni isiniif kaffalu view baay'ee ilaalcha baay'ee yoo qabaateedha jechuudha. Isa akka kan kootii kanaafi kaffaltiin saantibaan wanta ta'eef YouTube'n kan inni kaffalu ilaalcha baay'ee qabaachuutu isinirra jira 20,000 30,000 40,000 wara 50,000 200 ilaalamuufi fi in kaffala sirriidha. Kan kee garuu sii kaffalaa isa jedhamuufi umarratti isinitti himaa jechaadha. YouTube'n hin kaffalaa kan jettaniif hin kaffalaa garuu ilaalcha baay'eedhaan kaffala malee ilaalcha amma anaaf YouTuberoota biraaf hin beeku maaliif baay'een kan ilaalamuuf jiru isaaniif kaffalamuu danda'a. Anaaf garuu yeroo kanatti qarshiin YouTube'n naa kaffalee dhumarratti ammumaan isinitti himaa qarshii ji'a 5 YouTube'n eega beeksisatti gashee ji'a 5 keessatti garuu ani $100 argadheera. $100. Kanaaf YouTube'n hin kaffalaa angaruu ji'a 5 keessatti $100 argadhe. Maaliif jechuudha kun yeroon kana argadhu YouTube'n hin kaffaluuf otoo hin taane an viewerii hin qabu ilaalcha anaaf namni ilaalu baay'een hin jiru jechuudha. Warri ilaalanis lixanii ba'u malee kan sa'aatii dheeraa yookaan amma viidiyoon koo daqiiqaa 10-15 isa guutuu ilaalee kan isiniif ba'u hin jiru. Kanaaf anaaf yoo hin kaffalleeyyuu YouTube'n hin kaffalu jechuu hin danda'u. YouTube'n hin kaffalama ammuma ilaalame kanfalama anaaf $100 yoo kaffale kanumatti ilaalame jechaadha. Isa ilaalame naa kaffale jechuudha YouTube jalqabuuf maal faanu barbaachisa jettanii fi YouTube'n maal wanti inni barbaadu subscribe 1,000 fi viewerii sa'aatii 4,000 qabaachuu qabdu. Kana qabaattanii jennaan YouTube'n gara kaffaltiitti seensisa jechuudha. Itu gara kaffaltiitti seensisin durammoo YouTube keessanii akkam amma akka ilaalame waan garaagaraa isaan keessatti hin ilaalu. Isa ilaalanii eega fixanii booda qarshii keessan isiniif kaffalu jechaadha. Kanaaf YouTube'n wanta barbaadu kiraateeriyaalii waan biraa waan barbaadu hin qabu. Wanti inni barbaadu YouTube jalqabdanii akka gaariitti hojjechuu keessanii isa booda subscribe 1,000 qabaachuu keessanii kan isiniif ilaalcha immoo 4,000 viewerii jechuudha. 4,000 qabaachuu qabdu. Isaan kana qabaattanii jennaan YouTube'n gara kaffaltiitti isin gasha jechuudha. Kanaaf homaa jechuu miti jechuudha. Kanammoo yeroo fudhata malee hin argattu. Siin yeroo ammamsitti fudhate sana galuuf yoo jettanii ji'a 7 fudhate. Wantin as biratti isinitti himaa jiru waan dhugaa qabudha. Waan soba hin qabneen isinitti himaa jira. Anaaf namoota biraaf hin jenne. Anaaf garuu ji'a 7 fudhate YouTube'n gara kaffaltiitti galuuf maaliif jechuudha kuni subscribe 1,000 hin guunne jechuudha. Kan afaan biraatiin hojjetamu garuu sa'aatii 2 or sa'aatii 3 keessatti guutuu danda'u. Isa nama isiniin jedhu kana inni kootii garuu ji'a 7 fudhate ani isa kootiin dubbachaa jira wanta ta'eefi kana jechuun immoo chaanaaliin afaan Oromoo ammayyuu taanaan hin guddanne guddachuu qaba jechuudha. Namooti ilaaltanii dhugaamatti share waliif godha. Guddisuu qabna, ilaalamuu qaba. Maaliif nuun maaltu nu dhowwa YouTube badhaasa nuu kennuu qaba. Yeroo birriillee yoo nuu kaffale qarshiillee hojjenneetu malee akkasumatti teenyee miti. Yeroo viidiyoo hojjettanii salphaa fakkaachuu danda'a. Akka nama taa'ee booda danfisaa jiru kana salphaa fakkaachuu danda'a. Salphaa miti garuu baay'ee waan hojjettan qabdu. Yeroo viidiyoo sana eega waraabdanii fixxanii waan keessaa kuttan qabdu, waan itti edaatan qabdu. Wantoota baay'ee qaba gatii ta'ee fi anammoo mucaan koo keessa na jalaa galtii waa tokko na jalaa jeetti sana faa kutuun iyyuu jira jechuudha.
እንደገና deebisee waraabuufaatu jira. Kanaafi mucaan koo kun amma sittis keessa jalaa galaa jirti. Haalota kanatu jira wanta ta'eefi YouTube hojjechuun salphaa miti. Kanaaf ammayyuu taanaan dargaggooti Oromoo hundinuu ammootiin abbootiin hundumaayyuu amma YouTube banaa ilaala. Amma fakkeenyaaf kan koo namni hundinuu kan ilaaluu danda'udha. Daa'imni ilaaluu kan danda'udha. Namni guddaan namni xinnoon hundumtuu kan ilaaluu danda'udha gatii ta'eefi hundumtuu silkii namni qabu like share subscribe gochuu wanta danda'udha jechuudha. Kanaafi haala kanaan YouTuberoota jiran ana duwwaa miti an yeroon dubbadhu dhugaamatti hundumaa YouTuberii hundumaa warra xiqqoon irra guddaa jiraniyyuu hunduma isaaniiyyuu bukkee dhaabbadhaa jajjabeessaa. YouTubein afaan Oromoo guddachuu qaba. Kanaafi yeroon inni natti fudhate anaani ji'a 7 jechaadha. Isin nuffisiisuu danda'a ji'i 7 garuu anaan nan nuffisiisni. Galmi koo fi yaadi koo tokkoof tokko afaan Oromootiin hojjedhee waa agarsiisuu wanta ta'eef fedhi koo guutuun isa dhagatii ta'eef sanammoo godhee argisiiseera. Gara fuulduraatti immoo yeroo baay'een ba'anii hojjetanii ittan boqodha jechuudha. Kanaafi namooti hojjechuuf fedhii qabdan gara boodaatti hin jedhina jalqaba. Gara fuulduraatti yeroo fuuldura irratti milkaa'uu dhiisuu dandeessu namni dhufee isin ilaaluu dhiisuu danda'a waan garaagaraa sanatti hin qabamina. Nuun galmi keenya tokkoof tokko chaanaalii afaan Oromootiin hojjetaman hundumaayyuu gama dandeenyuun guguddisuutu nurra jira. Hangama kanaan nan danda'a eegan jalqabee gara fuulduraatti hin deemaa nan guddisaa jechaadha. Yoo hojjennee maal sitti fakkaata ettanii ijoollee biyya Arabaa jirtanidha kan na gaafattanii YouTube yoo hojjennee gara biyyaatti yoo galleerree qarshii nu kaffala taanaa YouTube'n waan gaariidha jettanii dhugaadha waan gaariidha. Garuu YouTube akkuma isinitti himeedha yoo nama isiniif ilaalu baay'ee qabaate kaffaltiin jira shakkii hin qabu garuu namni isiniif ilaalu jiraachuutu irra jira gatii ta'eefi amma dandeessanitti waan hin hojjenna jettanii itti qophaa'aa jalqabaa jabaadhaatii hojjedhaa hin banatinaa isiniin hin jedhu maaliifi banattaneennaan namni ilaalu jiraateennaan ikkoo YouTube'n hin kaffala kan ilaalutu baay'ee miti kan koo gatii baay'ee nama bira hin geenyeef gatii baay'ee hin ilaalamneefi kan keessanis inni ilaalamu jechuu hin danda'u. Hiriyoota baay'ee qabaachuu dandeessu, share gochuu dandeessu, namoota baay'ee qabaachuu dandeessu. Sanaan share walii godhamee ilaalameennaanii hin hojjetama. Qarshii qaba. Yennaa biyyatti galtanillee ittiin hojjettanii jiraachuu hin danda'ama. Garuu akkuma isinitti hime garuu wanti guddaaf guddaa YouTube kan inni kaffalu ilaalcha viyoorii qabaachuu qabdu sana qabaattaniinnaanii isiniif kaffalama jechaadha. Egaa gaaffiin keessan baay'een kana fakkaataa qarshii meeqa argatte amma ammaatti isa jedhudha. Qarshiin argadhe isinitti himeera. Ani ji'a 4 amma ji'a 5ffaa qabachaan jira ji'a 4 ta'eera. Garuu an doolaara 100 argadhe. Kanaaf immoo baay'ee isin gaddu. Ammuma hojjettan isinii kaffala gatii ta'eef YouTube'n anaaf kananaaf kaffaleera. Maaliif YouTube'n isee kana duwwaan naa kaffalee jedheesi itti hin ta'u gaafa sabni koo naa ilaalu gaafa qomoo maaliif YouTube afaan Oromootiin hojjetamu tokkoof tokko eenyutu ilaalee guddisaa saba Oromootu ilaalee guddisaa sabni Oromoo miliyoona 60 olidha jedhama. Miliyoonni tokkollee YouTube biraatti dhufee nu jajjabeessaa hin jiru. Kun immoo itti yaadamuu qaba. Sabni Oromoo akkuma miliyoona 60 ol taanee baay'ee taanee jirru. Please wantoota akkasii irratti isaa hojjennu karaa hundumaa guddannu akkuma amma obbolooti koo na gaafatanii yennaa gara biyyaatti galleellee hojjennee ittiin jiraachuu dandeenyaa kan jedhudha. Itu hojjetamee gaariidha. Kanaaf hojjedhaatii jajjabeessaatii ijoolleen kun akka isaan guddatan hojjetanii akka isaan mul'atan taasisuu dandeenya. Ani egaa yeroo deemsa haati koo durmaa jetti hanqaaquun turee miilaan deemaa jedhu mitiire
maaliif indaanqoo ta'a miilaan deema jechuudha. Kanaaf ani jalqabeera aturiyyuu malee akka chaanaaliin koo guddatu abdii guddaan qaba. Inture jedhees immoo abdii hin kutadhu wanti bubbulee inni nyaa'a yeroo turu jedhama gatii ta'ee fi anturiyyuu abdii hin kutadhu. Chaanaalii kana irratti illee nama dhiyeessuu fi namoota muuxannoo garaagaraa qaban dhiyeessuu fi gorsa akka isaanii namoota baay'eetiif kennanii karaa irra darban waan garaagaraa illee hojjechuu nan yaada. Garuu ilaalcha qabaachuu qabdu. Viyoorii yoo qabaatanii namni baay'een inni ilaala ta'e keessummaan isin waamtan illee dhugaaman isinitti gammadaa ta'ee dhufa. Maaliif bakka sabni isa ilaalu jira, saba isaa gorsuu dhufa, wanta garaa isaa keessa jiru dubbatee nama baay'ee bira geessifachuu dhufa waanta ta'e baay'ee gammada itti tolee dhufa jechaadha. Isiniif yaada qabu isiniif qooduuf. Kanaaf amma dandeessanitti ituu waliif sheer gootanii chaanaalii afaan Oromoo hundumaa guguddisnee gaariidha. Kanaaf keessummaa faallee itti afeeruu fi xiqqoosee chaanaaliin koo guddatu namni xiqqoo baay'eetu kan jedhuuf jedheen ture. Haalli dhukkuba kanaas immoo jiraannu qabeera. Kunis hin darbaa, dhukkubni kunis hin darbaa, wanti hundumtuu hin sirrataa, chaanaaliin keenyas hin guddataa. Sabni Oromoos immoo ani yeroo kanatti saba Oromootti murteessuu haala garaagaraan nu qabee jira. Gammachuu baay'ee hin qabnu. Wanta gammachuu nuuf ta'u Waaqayyo nuuf fidee biyya keenya biyya nagaa nuuf godhee saba keenya nagaa nuuf godhee gaddi jiru nurra darbee gammachuun hundumtuu biyya keenyatti saba keenyatti yennaa nuu baay'atee hojii gurguddaa hojjennaa. Ammayyuu taanaan abdiin koo saba kootiif gammachuu boo'ichi jiru gammachuutti nuu darbee gaddi jiru kolfatti nuuf geeddarame haalli jiru hundumtuu nuuf geeddarame kan itti yuutuubiin guddatee haalli hundumtuu mijatu Waaqayyo nuuf taasisu. Egaa asirratti maal dubbachuun barbaada gara dhumaarratti qooqee ati gargaaramtee akkas jechuun gara biyya keenyaatti kana jechuudha please kana hin jedhin faanaan jettu. Amma danda'ametti ani waan gadhee hin dubbadhu waanuma gaarii hin dubbadha. Garuu qooqi keenya xiqqoosee gatii garaagara ta'eef iddoo tokko tokkotti wantiin ani dubbadhu kun iddoo biraatti yennaa arrabsoo ta'ellee akka tasaa jechuudha hin beeku. Waa lama sadii na mudateera keessaan namooti nuu bilbiltanii innati kana jette kana jechuudha kan naan jettanii dhugaamatti yoo wanta akkasii isinitti dhaga'ame dhiifama guddaa. Garuu ani waanuma akkamaan itti guddadhee dhaladheetti haaluma biyya keenya qooqan sana achitti guddadheetti gaan hin dubbadhuuf arrabsoo tokkoyyuu hin qabu. Waan hundumtuu waan gaariidha. Garuu qooquma keenyatu garaagara ta'ee xiqqoo ishee akka sana ta'uu danda'a. Iddoo tokkotti kan haasaa akkuma haasaa sirriima ta'ee jiru iddoo tokkotti arrabsoo ta'uu danda'a. Yoo wanta akkasiillee isin mudate amma dandeessanitti karaa keessaa naa barreessaati. Isa kana jette yoo dandeessee keessaa kutii barreeffamaan akkasitti gashii yoo naan jettan sirreessuu hin danda'a. Sabni Oromoo walitti mee wal sirreessee harka wal qabatee darbuutu irra jira. Kanaaf kana fakkaataa yuutuubiin koo irraa akkasin jaallattan abdii guddaan qaba. Viidiyoo koo arraagaa haala kanaan fixee baay'een isin jaalladha. Ani immoo amman danda'etti itti fufee nan hojjedha waan babbareedaa isinitti agarsiisa. Isin immoo na jajjabeessaa gara fuulduraatti na ceesisa. Walii wajjiniin ceenaa. YouTuberoota keenyas tokko warri viidiyoo koo hin gaddaa laattanii namoota akkasiif barreessinaan jettanii babarreesseera. Isaan keessaa obboleessa koo obsaa teeknoo maqaa yoon dogoggoree dhiifamaa. Obboleessa koo kanaaf komantiisaa jalatti akka chaanaalii koo jajjabeessuuf barreesse. Obboleessi koo deebii guddaa naaf laattee namni baay'een maatii keerraa gara maatii kootitti eda'ameera. Baay'een si galateeffadhaa ulfaadhu. Oromoon yennaa akkasitti wal jajjabeessine hin guddanna waanta ta'eef dhugaatiin jedha obsaa eebbifamii baay'een si galateeffadha ulfaadhu.
chaanaalii konaaf beeksistee gara fuulduraatti siin beeksisaa siin jajjabeessaa jabaadhu hojiin kee bareedaadha naan jettee yaada naa laatteef beeksisa naa gooteef guddaa galatoomii. Obboleettii koo Tiyyaa Tuub kan jedhu siin galateeffadha dhugaamatti siifillee koomentiillee barreessine obsaarraa ta'u maatii kamirra dhufte gara kootti garuu edaamtee kaatee gorsa baay'ee naaf laattee waan garaa na jabeessu waan hojiitti na cimsu isa wada chaanaalii keessiifan beeksisa naan jettee obboleettii koo guddaa galatoomii rabbi si haa eebbisu ulfaadhu. Yenna akkasitti wal jajjabeessinee hin guddannaa an jechan dhabeesiif immoo dhugaa baay'ee si galateeffadha Tiyyaa Tuub kara keessaa immoo siin barreessaa egaa guddaa galatoomaa warra yuutuubii koo yeroo darbe ilaaltanii immoo yuutuubaroota tokkoof barreessii si gargaaru obbolooti keenya akkas jedhaman jiru jettanii maqaa namoota baay'ee naa laattanii isinis ulfaadhaa akka nuun wal jabeessinee hojjennee guddannuu fidha kan isin yaada kana nuuf hirtanii ijoollee warra sinnaan jettan kanaaf immoo nan barreessaa obbolootii ani isinii barreessu immoo akkasiin chaanaalii koo naaf beeksistan abdii guddaan qabaa. Egaa karaa hundumtuu Oromoon haa guddattu haa bilisoomtu ololaa jettu. Gorsi koo inni dhumaa kana fakkaata. Egaa gara buna dhuguutti darbinaa yeroo tokko yaada qabdanii wantan akka kanatti dubbadhee gara uummataatti akkan isiniif geessisu waan barbaadda yoo jiraate illee karaa keessaa naa barreessitanii akka kanatti buna danfifachaa sabaan bira isiniif nan ga'a. Tuna bira jiraattan isiniin buusaa. Egaa amma gara buna koo dhuguutti darbinaa. Buna koon buufadha jechuudha. Buna calaltuu ilaalaa akka isheen bareeddu. Egaa torbee nagaaf eebbifamaa naa qabaadha. Viidiyoo biraadhaan immoo deebi'amman gara keessanitti dhufutti isin yaada